Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Faayootu. Har'a Faayoo biraan jira. Raajuu fi isaan mana jiran jeetiin dhufe. Raajuun ammoo mana hin jiru. Taayetiin akkasumatti ka'anis guyyaa tokko isaan lamaan biraankii addaa takka kanarra dalaganii. Sanu raawwalee jiree. Saniin raajuu irraa barachuu deema. Isiin kun silaa ona bireediti. Raajuun wayitaan dhufu hin jiru. Suuqa kutee naan jette isiin. Akkasumatti ka'anis akkuma gorteenis Iraankii gata yoo tunas irraa barachuudhaaf akka gartee beekaa stofrullaa nama sileerraa amma gabbu'e akkasitti wayitatti dhufee haasoo loqota jijjiiraa jechuudha. Akka gartee nama gindisuu akka nama waatee akka nama balleesse akkas godhuu deemnaati. Akka dhuma biraankii teenyaatti faana turaan afeerraa Faayootuubi. Ayiwa Faayootuubi. Nu dho'isi gamanna keessanii si beeka. Ana ol beekti taafaa jiree. Ayyee tolfadhu ta'an kan kaameraa dho'isu. Eesseetiin jira. Dhufee jira fakkaatti. Akka dhufee jira. Asirraan ciisaa. Vai. Male non Vai. Wo? Ahdeen yaadu. Nagaame. Akkami? Fayyaadhaa. Nagaame. Ay nagaa. Akkam jirtu? Alhamdulillah. Maalika. Maali? Maali gaa? Vai. Dhuftee? Yoo hojjetan. Abo Raaju. Nagaa. Abo fayyaadha. Nagaame. Naatu kasii kubani. Abo. Waalatti mibilleqa. Dhuftee? Mee haajajabtuutu kan qabaati firaa hin deema. Inti bitaayiqa. Taayiqa mun maal dhufe? Abo haajajabtuutu kan qaba. Taayiqa yaadu. Tolchite. Abo niin deema firaa. Dalageeqa. Taayiqa maal? Anuun maal dhufe bara tasumaan nanti yee. Bilbilaas baratti bisee bebeeta. Wanti nanti dha. Taayi. Taayisi. Vai. Taa'e. Taayi. Hai. Maal godhu jiresa? Laa waan takkatti hin jiru. Waan takkatti hin jiru. Mee kayii bishaan. Jira. Maalidha? Silaan deemee inni irra fedhama. Waalatti bilbileqa. Guutu. Aboon akkuma tasaatiin si dhufayyeetiin qaama mana dhufee beekte ati hin jirtu kaayee firraa ol seena waan takka hin balleessineera. Kasi. Ati waan balleessu. Uumaan balleessine. Garuu kuma barkama akkanatti jirtan. Jarjaratti jira bara dalagarraayi bakka dalagaa takkaan yaamanii saniitiin jarjara jira waan biraatii miti hin shakkiin waan akka illee. Anumaan bannee ati maaltu shakkii fi kana hunda fide maal taate abbii. Baay'ee. Kayitii bishaanii fi waan dhuunfaa. Shaayii maarraan kaayii biyya dura. Dhugee jireenyi dhugee quufee waan hundi taa'u jira. Dhumaa shaayii dhugdaniiti. Nyaataas nyaatanii. Waan hunda quufee taa'u jireenyi. Waan hunda? Akkami. Taa'e. Ati maal tolfadhu ta'e? Akkam. Waan hunda? Waan hunda quufeetuma taa'e seegu jira sumaan salaama jee. Egaa waan hunda quufee maarraa salaama. Yaaddu? Akkami garuu? Aboon dhagaa. Maaltu jirsaati guun akkas ilaale akkuma afeeqee. Waan takka ta'utu hin jiru. Gua? Ulama jirta? Ulama jirta? Laa hulaa xabii'uma haa jechuun haa cuun dibeetu hunde. Bas har'a kuma jirta yaaddu yeroo kanan si beeku sanii haa. Maali dimaashii waan dhufne qubbatee dhufte? Qubmaan dhufee. Duraan isii waliin dhufuu kaan beete. Isii dhiiseetumaan biraa dhufe. Garuu maatii miti badiin hin jirtu. Arrakan badii. Anuu maan dubbanne maaltu badii bidee? Egaa barinni sumaan balleessine jechuun jira bara. Taa'eetuma seefu jira. Egaa wayi uummata kan lee balleessine? Waan takka hin balleessine. Ittiin na shakku jiraa mini? Maal si shakka waan takka hin balleessine. Saabni sheetu dabee taa'u jira. Anamma alaa hin dhufee jechuun maalatti hin bilbilin maal jechuun waan malee guna bira dhuftu. Dirqama miti gaa saayibaa misi. Saayiba kiyyeessan hin beeka. Sanumaaf saddeet maadha. Akkuma rarrifachuu.
jechuun warka ati suma qofaan mana jira yeetiin dhufee mire ati mana jirtu haayitii karas dubaashin mana jira warra hin taa'u jira kamaaliin balleessee Shaayii duyda waa hundaas qofta jechuun jirti. Bare haa wanta qofeen jiru jiraatu siiman siiman. ati yoo waa hundaa quufnee maal Way waan dhuguu banaara shaayii bishaan kana asiraan Aywa. jira bare. Bravo. Mushwaa kun shaawuma qofa shaawuma qofa takkal Shaamaa fi bishaaniin qicee. Duuba qala isaanii ni jiru qaamu. Gadiin baasee qalaa sana biratti hin dhiisanii. Akkasii. Eega. Tolchitan. Maali yaada qorannaa maal waa taa'anii? shakkitaati Laa. yooti waa shakkite ulii mana keessatti hin deemuun Aan shakkiin inni sumaatu waan balleessine kan taa'u jirra maari. waan balleessine jechuun fakkeenyaaf daftara reefaa jira kun hoos laaptooppii faa jira waan wayiin tuttu kee kan hundaan wayiin tuqe Hin tuyne asuma taa'u jette jettee. hin tuyin Wanta kan balleessinee gargaaru. Ana shaayii fedha. So naaf itti gaafadhu. Ati ati forma dhuftee daddabdee dhuftee haara fudhadhu. Ana deddeemuu sitti deebi'u. Ammaa ni godhee dadhabe mana taa'eetti seeku jira dalagaan hin deeyne. Inni kan haa. Shaayete sibi fida qoy. Amma gingisan rantana. Haara gingisaa eegalte. Arraba rawaatu jira waan. La. Akkasii miti. Nini gingisa. Yaatu. Haa haasa'e kanaa mafi. aboo eessatti naasawaa miti yaa ati numa jirta dalagaan akkam Waan jira wallahi haanis. Dalagaa wallahi biriidudha. bakka dalagaatis ni amani amma nama kararraa dhaabbatee kararraa na bilbile Duuba dalagaa dha nama san fuuta. tokkumaan dhaqan Bakka haa duuba. tokkumaan dhaqan Baatu xiqqoo taa'e. tokkumaan dhaqan Deemteera amma? nagaatti Ayyee. yoo ati mana jiraatti malee waliin deemu Tanoo. Ati. Maali? Ogguun sitti ati nama jettichuu eegalte. Gingisaa arra haareettu itti ta'e. Na eega ilaale akkana jechuu eegalte gana eegaltu saamni kee garteemti tokko mana kana dhufe anaa fi ati gaa wallaale. Shakkii kanaa kana Dhufee eega. miti bara haa dhufu. Maal godhanii dhufanii shakkuu kanaa kana isaatiin taa'ee eega waan takkallee guban qabu. Hin dhufin hin jeebar ganaa saamni kee. Maali naasaa? Ganaa saamummaa keessi dhufin mana kana. Ati. Eega shakkiin deemu. Huccuun irratti hojju jira maal taate dhageessu. Aya qabattoo isaa tolchuu. Natti neen qabattoo isaa huccuun irra firaasha irratti tolfachuu jira. Yoomiin qabattoo si argeen. Qabattoo isaa tolchuu jira. Anaa tolchuuf jira. Eega tolchuu jira. Isaa hidhatuun ijjetii jaan arge. Haa sanoo kam jetta. Antu basa maalti si beeka si alaa seene ay namni qabattoo fedhu yoo irratti irra ballattees ni sirreeffata. Yoo irra ballattees ni sirreeffata ree namni. Maali nusa? Si gubbaa dhaabbatee qabattoo sirreeffata. Ani jiwaa tolchu jira yoomiin inni na gubbaa jira. Akkasiin. Wallahi dandayin. Haa himi yaada. Maali ni waan takkalleen hin jiran. Himi yaada. Waa maata adeemsa. Himi. Masa himi saata kana gubbaa dhaabbattee na jechuun jirta. Okay laal ni gartaa miti. Qabattoo inni gartee hidhachaa ture san hundi taanuu gartaa miti. Hanga isiin hundi dha. Arraa qacoloo taamta. Maali taamaree waan takkalleen hin beekoni. Himi yaada. Maali ni? Himi. Maali ni? Maal nima? Waan takkallee. Okay. Asal. Gua? Maal maali kan maaltu iya sih kan maal balleessine si maali ana shakkita na mana keessatti Ati illee ni isaa dhufte. ammoo ani dhirra wayittumaa jechuun dhaabbatu jira Dhaabbachuu. na dhageeffatu jira si dhageeffatu jira hai Waan birootiif hin tumeega. maaliif tumte Laa waan gaafa dhisiisa. bakki ana waan ati isii gaafatu jirtu hundaa'uu naaf galee jira garuu akkasitti yaadin Akkamitti? annama akkasanii miti Akkamitti? piraankiisi goone Akkam piraanki? piraankiisi goone Odaan ajjeeseen. Yaaddoo maata? piraankiisi raamure Awusuun raawwatu. Walqalleessa. Piraankiin si godhan ayyaa. piraankiisi goone Gurbaa namaatti sodaa kuma biyya gittiin koo taate maal taate wayi. Piraankiin si godhan. piraankiisi goone Firaanki. piraankiisi goone hunda asilaale kun amma dabi asilaale piraankiisi goone Hai, kamera olii jabeeffatanii deemu. oo piraankiisi goone raaju dhattaa'e Yaa Aboo bagaan silaalee. Piraankiin akkana Firaanki si goone wanta galii. bagaan silaalee Jireenya akka taataati. garuu bagaan silaalee immoo irraan tana sirriitti sirraa dalageemi
Hai hudu ajjeesuuf deemtaa qoy. Waan akkana jechuun yaaddu waan akkana. Silaati ol deebuu baatte nagaa isaa hojii akkasiin na qabe. Jechuun amma raaju fakkeenyaaf waan tokkoon siif malee. Yoo haati manaa kee nama wajji nama kana amma reefuun tana nuti silaa piraanki sirriitti hojjenname akkasii yoo qabamte hin hudhiin akkanatti siin ngotteessin nama qochiisi. Akkasii malee yoo ajjeefte Nama qochiisi akkamatti hin gallakkisee qochiisa. Dubai biifis hidhaa irraan baane qochiisa malee yoo ajjeefte hidhaa irraan baane seente. Meelee goggoytuun qochiisa malee kan dhiisu qabu. Ambara sedang lah bulan turun dapat dia ni sedang. Wanni shakke mee dhageeffadhu yaaddu dhuguma saniin wanni shakke atis qabachuu ni jirta. Ansitti dubbachuu ni gaanfa dee yaaddu. Isiin jechuudha siree gubbaa gattoonte. Siree gubbaa gattoonte. Hangam takka. Ayyoon taate yoo silaa Gusmaan hudhaa kittimsi godhaa beete. Waaqni na baase bo. Inni numaatu ana fiigee usidhiisee ana fiigee. Seddeesu deema qophatti. Jechuun har'a harkatti. Amma maatu si dhagabe kam ta'a? Jechuun hedduu takkaan aare. Ammas keessa bakka uuma ajaa'iba uuma tahee gartee waan taate waan adda takkaan irratti har'aan tana xiqqoonatti ulfaatta. Bakka akkasii bu'e. Bakka akka rahamtu. Waan bakka akka rahamtu nutti himame. Sanumaafuu har'a piraankiin keessan isin milkaa'ee jira. Gaman anumaa isin hin jaa. Milkaa'ee. Ayee daawwattoota keenya kabajamtoota keenya piraankiin anaa fi faayoon irra dalagne kanatti nu milkaa'ee jira. Piraankiin isaan irra dalagan sangaa faayollee raayin kafala guyyaa biraati har'a osoo hin taane guyyaa biraa jechuudha. Kafaladhu ati rakkoon qabu. Gaman wanta kan hordoftota kabajamtoota keenya dhaamuu barbaada. Isin har'a irra dalagnanii hangaruu tokkoon keessan irratti yaaddoo tanas tana booda piraankii ajaa'ibaatiin. Walitti deebina. Sirraa hin kafalu. Rakkoon hin jiru. Ayee kanaafuu faayootuuf subscribe, like, comment, share godhuudhaan gargaaraa isin jennaati bira dhaabbadhaa guddisaa. Bye bye.